Keessummaa kennaa xaaliyaa. Leettuun tole kun saloni keessatti akka keessummaa waliin dhufnee kaameeraa qabadhee namoota keessumsiifama kun walla. Hayyee. Akkam kutaan nagaa guddaan kun maali? Kutaan kun bakka nyaata itti godhamu. Mana kana barkeessummaa heddummaata. Kushiinaa guddaan nama barbaachisa. Yaa jaarsi yaale astaa'ee mooraalii naa kenna. Hayyee. Addis as dhaabadhee shunkurtii kiyya qoccisa. Benvenuto. Tokkoon hojjetan. Kan ammoo mukni kun ammoo mana hunda keessatti wal fakkaata yoo argite abbaa kushiinaa kana hojjete manuma kanatti akkasitti maashinii fidanii asumatti hojjetan. Akkas kun yeroo dheeraa jiraachuu danda'a waan jedhuuf. Manni guddaa waan ta'eef olii gad fiduu hojii guddaa waan ta'eef maashinii maas fidanii asumatti hojjetame jechuudha. Mana kana dizaayinii kakaase abbuma mana kiyyaatti. Dizaayinii mana kana akkana barbaada jedhee booda warri kana kaasu arkitektiin kaasaniif jechuudha. Inni kana fedha akkuma inni fedhetti hojjetame jechuudha. Yoo ka argitu ta'e akka mana durii akka masaraatti hojjechuu barbaade akkasitti hojjetaniif. Kas. Amma yeroo kun masaraa Oromo Germaniyaati. Dunanta wala. Akka wal fakkaatutti waan Afrikaallee fakkaata. Waan aadaa keenyallee fakkaata. Kanaaf dizaayinii kana filannee xaaliyaan irraa fichisiisne. Kanaaf waan xaaliyaan argiteem tiri akkasii bareeda. Waan xaaliyaan itti argaa ba'e asitti illee argee kan mateera. Waa'ee namatti tola. Akka bareeda argite gaafa. Addeeffatti sochii isin gootan waan garaagaraa agarraa NGO tokkos maqaan isaa Fast Aid Ethiopia. Fast Aid Ethiopia. Mee maqaa isaarraa ka'eetii maaliif akka hundeeffame, maal hojjetaa akka jiru, maal hojjechuu akka karoorfattan gabaabinaan nu ibsa. Ayyee galatoome. Fast jechuun FAS Fatiyaa Awwal Shubaart jechuudha. Feesbuukii maqaan kiyyaas akkasuma Fast Aid Ethiopia guutuu walitti qabatee jechuun nuti Oromoof qofa osoo hin ta'in ilma namaa gargaaruuf ijaarre. Wanni nuti ijaarsa kana godhuu barbaannee fi uummanni keenya akka barbaadu diiyaaspooraa irraa Oromoo biyya ala jiranirraa akka deeggaramaniif beekumsaan karaa fayyaatiinis karaa beekumsaatiinis biyya san ijaaruuf biyya san guddisuuf akkasitti akkamitti uummata kana gargaaruu dandeenya ka jedhurraa kan kaheen karaa NGO adda addaatiinis jechuun gargaarsi Fast Aid NGO biratti deemee akkasitti hedduu gargaaramaa jira hagamma. Nuti direct ammoo ka goone abba karaa mana barnootaa abbaan kiyya Awwal Haajii bakka itti dhalatee guddate abba karatti mana barnoota inni itti barate san deemee ilaalee jalqaba Umar Suleemantu deemee ilaalee ture. Akka ani deemee ilaalu na godhee si wajjin deemee yaadadha. Fatiyaan jedhe ati waan tokko akka gootu si gaafadha. Mana barnootaa kana deemee ilaaliitti gargaari naan jedhe akkuma san deemnee laallee mana barnoota san waan barbaachisaa ta'e goonee jirra. Fuulduraafis ni goona jennee murteessinee jirra. Dubartootas hedduu gargaaraa jirra. Dubartoonni mana makiinaa uffata hodhu waan akkasii bitatanii akka hodhan goonee jirra. Akka waa gurguratan goonee jirra. Achirraa ka hafe ammoo fuulduraaf wanni nuti karoorfanne bishaan baasuu bishaan mana barnoota abba karaatiif bishaan baasuu fi hospitaala irraanfannee sababa adda addaatiin ture malee roobee hospitaal san bakka dubartoonni itti dhalan san waan hedduu goona jennee yaannee jirra. Yoo rabbi inshaallah yoo rabbi nu gargaaree karaa NGO Soof Umar Arafat Fan register godhan ijoollee ciccimoodha. Karaa saniinis rakkoo uummata keenyaa informationii ni dhufa nuti ammoo waan sadiin goona akka mootummaanis laalutti goona maaliif ati waa tokko invest gootu wanni sun laalamuu qabamuu qaba akka nammanneen kan cabne kanaaf deeggaramuutu irra jira.
akkasumatti dhiifamuun hin ta'u ni beekna. Yaa karoora hedduu qabna bishaan baasuu laayibrarii banuu abba karaa mana barnoota ijaarree laayibrarii akka namni kitaaba argatuuf kompiitara adda addaa fiduu barbaanna maaliif yeroo ammaan tana kana globalize ta'ee jira namni internetiin waa hojjeta kanaaf kompiitariin barbaachisaadha karoora hedduu qabna kayyoo rabbi nu gargaare community Oromoo Germany hedduu galatooma diqqa guddaarraa fi maanguddoota qeerroo fi qarree afooshaalee fi waldaalee hunda galatooma gamtaa hawaasota Oromoo Germany dura teessuu ta'anii namudanii jiranii gara waggaa tokkoof cinaati waan jabaa amaana jabaa natti kenname amaana kana yoo ummanni naan gargaareen ummanni na duuban dhaabatiin godhuu hin danda'u kanaaf gargaarsi isaanii baay'ee cimaadha dubartoon waldaan dubartoota Jarmanii isaafillee ani dura teettuu waldaan dubartoota Jarmaniiti hedduu gargaarsa hedduu na godhaa jiranii isin galateeffadha. Keessumaa akka nama keessanii yoo dhufu kun wajjiteenee haasa'uuf galgala wajji taa'uuf waan tokko wajji taphachuuf as teenna. Bakkiteen ani jaaladhu bakka tana as ta'a kun yeroo hundaa. Adurreen teennas as teessa. Adurreen teessa. Barbaannee finna. Ijoolleen teennas ni jirti. Ijoollee 4 qabnaa mi? Ijoollee 4 qabnaa. Ani tiyya 2 kan dhale ka ubannis dhalchee 2 ijoollee waliigalatti 4 qabnaa. Akkasi guddifachaa jechuun ijoollee ani guddifadhu. Ijoollee isaas ijoolluma tiyya. Kiyyas ka isaati ijoolleen keenya 4 foota siin garsiisa ka wajji ka'an tokkotti jira amman jirani tokko London jiraata achitti hojjeta ta'isaa intalti medicine barataa jirti university jirti akkuma abbaa doktora ta'uuf mucaan kiyya ammoo makiinaa gurgura baratee fixee makiinaa Porsche hojjeta achitti makiinaa Porsche gurgura yeroo takka Porsche fidatee dhufee maamaa kottu fuudheen deemaa jedhee nama bashannansiisa Porsche sitti agarsiisa Porsche adda qabatee dhufa intalti tiyya narsiidha ampuliin kana umriin isaa ifaa kana waggaa 800 ol ka durii kun ammoo leencaa irra jira leenci kun ka baayeriiti akka nuti qodaa qabnu baayeriin leenca qaba akkasitti akka tradishinii baayerii hojjetame. Kuni namni bishaan san keessaa bahee asitti hirkachuuf. Akkasiya. Maamman waan baasii amma Oromoo Miidiyaa Neetwoorkii akka tookshow irratti goonu jennee kenninee jirra mana kana. Akka fedhe bilisaan itti fayyadamu yeroo barbaadetti keessummoota yaamee akka fedhetti iventis tahee waan barbaachisaa ta'e as keessa akka godhu kenninee jirra OMN mana kana. Kana fakkaata. Gaafa namni barbaade as keessatti keessummaatti simachuu interviewutti godhuuf akkasitti OMN'if kennitanii? OMN'if kenninee jirra. Nullee gaafa dhufne maarree. Isinillee miidiyaa keessaniifis bilisaan akka itti fayyadamtan keessummaa barbaadan fiddanii mana kana keessatti isiniifillee akka gaariitti yeroo barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessan. Galatoomaa.
Thank you.